Instituutiin saayinsii hawaa fi ji'oospaashaal torbee hawaa sababeeffachuun sochiiwwan hawaa keessatti taasifamu irratti leenjii hubannoo cimsuu kennuu eegaleera. Itti aanaan Daayireektara olaanaa Instituutii saayinsii hawaa fi ji'oospaashaal Itoophiyaa obbo Abdurazaaq Umar waliigalteen bulchiinsa hawaa idil addunyaa waggoottan 70 dura taasifame fedhii fi faayidaa biyyoottan guddinarra jiranii yaada keessa kan hin galchine ta'uu kaasanii damee kanarraa fayyadamuuf immoo wantoonni lama murteessaa ta'uu dubbatu. በምንገኝበት የ21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ስፔስ መልካም እድልም ተግዳሮቶችንም የደቀነ ነው። Jaarraa 21ffaa kana keessa waan hudhaalee fi carraawwan hedduu qaba. Carraa gaarii kan jennu damee kanatti fayyadamuun bifa salphaa ta'een kominikeeshinii barnoota qonna fayyaa babal'isuun ni danda'ama. Kanatti fayyadamuuf ammoo beekumsi baay'ee barbaachisaadha. Kun ammoo qabeenya guddaa fi teekinooloojii waan gaafatuuf biyyoonni qindoominaan hojjechuu qabu. Biyyoonni akka Itoophiyaa guddinarra jiran ammoo damee kanarraa faayidaa barbaachisu argachuuf beekumsa isaanii bifa dippiloomaasii fi siyaasaan itti fayyadamuu qabu. Hawaan qabeenya dhalli namaa karaa haqa qabeessa misoomaa fi nageenyaaf walqixa itti fayyadaman birmadummaa biyya tokkoo kabachiisuu keessatti shoora olaanaa kan qabu ta'uu obbo Abdurazaaq Umar himanii fayyadamummaa Afrikaan damee kanaan dhabde jaarraa kana keessaa akka irra hin deebi'amneef sochiin jalqabaa kan eegalame ta'uu ibsaniiru. አፍሪካ በኢንተርኔት በሌሎችም ቴክኖሎጂ ዘርፎች ተቀድማ ያጣቸውን የተጠቃሚነት ጉዳት Afrikaan gama intarneetaan akkasumas gama teekinooloojiin durfamtee faayidaan dhabdi ammas akka irraa hin deebi'amneef Afrikaa dursanii dammaqsuun barbaachisaadha. Gama dippiloomaasiin siyaasaa fi teeknikaan beekumsa keenya guddisuu qabna jedhamee waan yaadame keessa kun sochii isa jalqabaati. Biyyoonni damee saayinsiin hawaa irratti hojiilee gurguddoo hojjetan gama hundaan dhiibbaa kan uumaa jiran ta'uu deetaan ministeera innoveeshinii fi teekinooloojii Dr. Yeshuruu Alamaayyoo himanii Itoophiyaanis damee kanarraa fayyadamoo ta'uuf xiyyeeffannoon hojjechaa jirti jedhani. እንደ ሀገር አሁን እየሰራን ያለናቸው ስራዎች በጣም ብዙ አሉ በስፔስ ዘርፍ akka biyyaatti damee saayinsii hawaan waan hedduu hojjechaa jirra. Kana keessaa leenjii idil addunyaa guyyaa irraa gama dippiloomaasiin imaammataa fi bulchiinsa hawaa irratti xiyyeeffatee kennamaa jiru kun isa tokkodha. Kanas bifa lamaan ilaaluun ni danda'ama. Inisheetiiviin akka biyyaatti eegallee jiru fakkeenyaaf hojii magaalaa Finfinnee miidhagsuu fi hawwata tuuristii taasisuu fi hojjetamaa jiru isa tokkodha. Hawaan qaama tuurizimii keessaa isa tokkodha. Kana kan akka tuurizimii tokkotti fudhachuu ni dandeenya. Hawaa irratti hojii dippiloomaasii hojjechuun ni danda'ama. Biyyi tokko qofaa ishee hawaa irratti investi gochuu hin dandeessu kan jiran Yeshuruun biyyoonni yaadaa fi siyaasaan wallaban illee damee kanarratti qindoominaan hojjechuun dirqama ta'uu kaasanii akka Itoophiyaattis qindoominaan hojjetamnaan damee kanaan guddina yaadame galmeessisuun kan danda'amu ta'uu ibsaniiru. ስፔስ ትብብርን ይጠይቃል፣ አብሮ መስራትን ይጠይቃል፣ አቅም ይጠይቃል። Hawaan qindoomina barbaada. Waliin hojjechuu fi humna gaafata. Qindoominni kun immoo qorannoo walii gaggeessuu qofa osoo hin taane qabatamaan waan dinagdee biyyaa guddisuu irrattis ta'uu qaba. Keessumaa dinagdee dijitaalawaa amma eegalle saffisiisuuf yoo hawaa irratti cimnee qindoominaan ariitiidhaan bu'aa barbaachisu galmeessisuun bakka yaadne gahuu ni dandeenya.